Irremidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Irremidiyaa Irremidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Irremidiyaa Irremidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Irremidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magala guddittii dheeraaf rankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan hararii hubadhaa ammallee warriif sassabda. Irremidiyaan humna injifannoodha kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magala guddittii dheeraaf rankalloo yaadillee dhawaadha. Burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha. Lammaffaan hararii hubadhaa. Garaagarumaan barana hundumaarra caala hidhannoo malee. Boriiko diinaa lugaamamuu didaadha hin gamteef malee. Garaagarumaan barana hundumaarra caala hidhannoo malee. Meeqa argine rakkoo anaaf ta'ee kankoo. Baraafi barootaan jiruu nutti addeessan osoo afaan beeknuun afaan wallaalee malaa ka afaan Oromoo dubbatu marti Oromoo miti jarrafaan marti.
tuchite gonfa amale namne nankara daddafe Eboko karasa tuchite gonfa amale namne nankara daddafe farda ko cheche nan kulufta biruma nageta napore babata farda ko cheche nan kulufta biruma nageta napore babata gane konera te garasa noksulle biftu ukam sulle borje gonsanolo konchirantu lame adunu itime baramunda sila motomano fala falfala akka challe chitte adafa fajane ufi wal chapsini isime bonu isime kago tahikime isime bonu isime kago tahikime jalala yota emale ibulun fudakawe jalala yota emale ibulun fudakawe ibulun fudakawe ibulun fudakawe ibulun fudakawe ibulun fudakawe Aye sirba baay'ee bareedu sirba weellisaa Murteessaa Hajjii isiniif gadhiisee jira. Sirba kana ammoo guutumaan guututti dhaggeeffachuu namni barbaadan YouTube keenya seentanii daawwachuu ni dandeeytu. Eegaa sirbi kun erga dalagamee dhiyoodha. Haala qabatamaa fi haala amma Oromoon keessa jirtu irraa sirbinee isin dhaqqabsiifne waan ta'eef sirba kana YouTube keenya keessa seentanii akka daawwattan yeroo daawwattan ammoo cal jettanii biraa hin bayina bakka diimtuu subscribe jettu san subscribe godhaa like godhaatii share godhaatii sirbi kun akka Oromoo hunda dhaqqabu godhuun nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Maaliifi yeroo baay'ee karaa aartiitiin waan gama aartiin irraa nu gaafatu hojjannee yeroo isin dhaqqabsiifnu notification isaa ammoo isin dhaqqabuun dirqama waan ta'eef namoonni YouTube irratti sirba kan argitan please share godhaa subscribe godhaa isiniin jenna. Egaa amma gama sagantaa kiyyatti isiniif fuufa waan ta'eef yeroo tokko miidiyaa irree kanarratti beeytanii kaasiniif darbu jirulleen share godhaatii peejiin isaallee akka guddatu nu jabeessaa isiniin jenna. Mee seenaa yeroo tokko seenaa isinirraan qusadhu sirba kana guutuma isin dhageessisa. Share godhaa agasiif share gootan malee waa takkan dubbadhu share godhaa. Arda Girrisaadha waan Girrisaarraa dubbannaa wanni Girrisaa yookiin ammoo wanni Girrisaa jedhu kompleksii baay'ee hedduu uummata gidduutti uumee jira. Ammoo nuti egaa diinni Girrisaadha nuun jedhee nuuf moggaasee yes nus Girrisaadha jennee jirra. Egaa ka waliin dachaana namoonni yaada qabna jedhaatii itti seenaa isiniin jenna. Share godhaame. Share godhaa. Egaa ka waliin dachaana namoonni yaada qabna jedhaatii itti seenaa isiniin jenna. Share godhaame. Sirba Murteessaa Hajjii isiniif bana. Borrikoo jedha yookiin ammoo akka callee harcaate. Borriko diinaa lugaamamuun didaadha hingamteef malee gabrooman baraana hundumaarra caala hidhannoo malee. Borriko diinaa lugaamamuun didaadha hingamteef malee gabrooman baraana hundumaarra caala hidhannoo malee. Meeqaa gineerako anaaf ta'ee kanko baraafi barootan jiruu nutti addeessan osoo afaan kennuun afaan wallaalee mala ka afaan Oromoo dubbatu mati Oromoo miti
Hayyee walii dachaanee jirraa ka afaan beeku hundinuu afaan baratee Oromoo cunqursaa Oromoo gabroomsa. Gabrummaan ammoo bara baraan beeytanii ka daangaa nutti cabsitee hanga amma nu faana jirti. Kanaafuu ammoo gabrummaa kana keessaa bayuuf Oromoon halkanii guyyaa qabsaa'u jira jechuudha karaa danda'ameen karaa barbaachisu hundaanuu Oromoon qabsoo irraa duubatti hin deebine jechuudha. Borus har'as wanni Oromoo qabsoo irraa duubatti deebisu tokkollee hin jiru waan ta'eef Dimapi be silent please. Dimapi please. Yeah, kanaaf wanni anadha ajandaan an irraa dubbachuu fi karoorfadhee dhufee Girrisaadha. Girrisaan eenyutu nu moggaasee garaagarummaan Girrisaatii fi garaagarummaan qeerroodha maali waan jedhu irraa dubbannaa jechuudha. Namootni invite barbaadanii yaada kennachuu barbaadanis gaafachuus ni dandeettanii. Kanaaf wanni Girrisaadha jedhu maalidha maaliif jedhamne garaagarummaan Girrisaatii fi qeerroodha hoo maali waan jedhu irraa dubbannaa jechuudha. Egaa Girrisaanii akkuma beekamu definition hiikaa isa afaan Oromoo san guutumaan guutuu irraa dubbachuus hin fedhu ni beeytanii ammoo haa ta'u waan dhimma walootiif dhimma tokkummaa Oromoodhaa cimsuu irratti yeroo baay'ee qaamonni diinni keenya jechuudha qaamonni nu cabsuu barbaadu qaamonni nu ukkaamsuu barbaadu Girrisaadha jedhee maqaa nuuf moggaasee jechuudha. Girrisaan waan waliif gale irratti bakka tokkotti dhaqee daaraa godhee biraa deebi'ee jechuudha. Yoo mormollee mormee yoo fudhatellee fudhatee kan isa dhooguun jiru jechuudha. Warra walii galetu wal faana Girrisaa jechuudha gabaabumatti. Sinii galee kan walii galetu wal faana Girrisee kan walii galetu mariinillee yaadaanillee wal faana bu'ee dhimma itti deemutti jirutti deemeet rizaltii fidaa jechuudha. Amma Girrisaa jedhamne bakka itti Girrisaa jedhamnetti waan itti girrifne san rizaltii isaa galmeessuu rizaltii isaa fiduun dirqama jenneetin hamileen Girrisaadhaa osoo hin cabin hamileen Girrisaadhaa itti beeytanii kaacimee jijjiirama fidamuu qabuuf jijjiirama mul'achuu qabu waliin laaluu qabnaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan Girrisaatiif garaagarummaan qeerroodhaa hoo maalidha? Waggaa 5-6 darbe Oromoon Oromiyaa keessatti illee bakka barbaachisu hundattuu sadarkaa qeerrootiitti qeerroodha jedhamne qeerroon tuuta humna qabu garee humna qabu garee diina mootummaa wayyaaneedha waggaa 5-6 teessoo isa dhooggee jechuudha qeerroo jechuun. Kanaaf qeerroon bara san jijjiirama erga fideen booda warri jijjiirama san keessatti dhokatee ka waggaa 27 harka dhiigaa turan maqaa qeerroodha jedhu kana balleessuu yookiin ammoo maqaa biraa kennuu fi didaniit Girrisaa jedhanii jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti neetworkii kiyyaa ta'u hin beekan. Ni murana fakkaata. Ni dhagama. Share godhaa kaayyee. Share godhaa mee. Kanaaf Girrisaanii walii galatti maqaa qaamotni nu jibban qaamotni diina Oromoof ta'e maqaa isa ilaalcha qeerroo jedhu saniin nu xureessuu dadhabanii Girrisaanuuf moggaasanii jechuudha. Kaleessa qeerroon wal faana girri jettee diina waggaa 27 guutuu Oromoo gabroomsaa ture cabsitee jirti. Cabsanii jiran. Ergasii booda hoo ammoo warri kaleessa qeerroon wal faana girrisee mootummaa wayyaaneedhaa dhaabbata isa dhoogge allee gaddeebi'ee yeroo mootummaa biltsiginnaadhaa maqaa ofii jijjiiratee as deebi'u itti yaateetin yeroo dhaaba isa dhooggitu mootummaan kaleessa mootummaa san keessatti faayidaa addaa bifa addaatiin argachuutu ture deebi'ee qeerroo maqaa xureessuuf yaalu jira jechuudha maqaa Girrisaatiin. Kanaaf Girrisaaniif qeerroon garaagarummaa maal qaba? Maaliif Girrisaanuun jedhan? Yoo jedhame ammoo guutumaan guututti warri afaan Oromoo dubbatu warri afaan Oromoo beeku qeerroo afaan kamiin beeytanii ka xureessuu danda'a maqaa biraatti kennuu danda'a waan san beeytee ka waan dadhabeef warra dhugaa irratti wal faana jedhee dhugaa irra dhaabbatee wal faana deemu maqaa Girrisaatiin nu xureessuuf jecha maqaa kana nuuf moggaasanii jechuudha. Actually nulleen haa ta'u jennee fudhanne nuti Girrisaadha dhugaa faana girrisnee warra cubbuun deemu warra cubbuutu warra cubbuu ijaaru hin fudhanne nuti. Kanaaf Girrisaanuun jedhan.
Kanaafuu girrisaan humna qaba, paaworii qaba. Bakka beeytanii kan itti dalagamuu qabutti hundaattuu beeytanii kan dalagu jira. Ammoo haa ta'u rakkinnaa fi beeytanii hanqinna akka girrisatti qabnus ni jira. San suuta irraatti dubbannaa jechuudha. Kanaaf girrisaan maaliif nuuf moggaafame? Maaliif girrisaa jedhamneedha? Girrisaa maaliif jedhamne? Diinni maaliif girrisaa nuuf moggaasa? Warri kaleessa double agentii ta'ee mootummaa TPLF wajjin jiraataa ture, ka qeerroo dheedhee qeerroo maqaa shororkummaatiin nu rukutuu ture, deebi'ee ammoo qeerroo san maqaa tuquu sodaatee girrisaa nuuf moggaasee jechuudha. Girrisaa nuuf moggaasee jechuudha ofii isaaniitiin. Kanaaf girrisaanii fi qeerroon garaagarummaa takkallee hin qabdu jechuudha. Maaliif jecha ittiin nu cabsuuf nutti fayyadaniif jecha qeerroo san dhiisanii girrisaan ittiin nudhaan jechuudha uummanni kun. Kanaafuu girrisaan akka mootummaan biltsiginnaadhaa itti beekutti qeerroo kaleessa lubbuu qaalii kennitee jijjiirama isaan jedhan saniin bakka saniin isaan ga'aniitu har'a galanni sun as deebi'ee girrisaa nuuf moggaafame jechuudha gabaabumatti. Kanaafi nuti girrifnullee dhugaa jala girrifna, girrifnullee haqa jala girrifna. Waan Oromoof ta'a malee waan Oromoof hin taane jala hin deemnuuf bakka tokkotti rukutamnee jechuudha maqaa kanaaf. Yeroo tokko miidiyaa irratti yeroon argu isin girrisaan isin maaliin wanni jedhamu ni arga. Irraallee nu arrabsan. Kanaaf yoo waan fedhanillee jedhan nuti sorry. Share godhame. I think Amalle warri sassabdan jinni kanaafi warri girrisaa nuun jedhee nuuf moggaase warra gaarummaa keenya hin feene, warra tokkummaa keenya hin barbaanne, maqaa qeerroo jedhuun rukutuu dadhabanii maqaa girrisaa jedhuun maqaa balleessii nuuf kennan jechuudha. By the way, diinni nafxanyaadha. Yeroo baay'ee akkuma wajjin dhaga'utti turre qeerroon shororkeessaadha. Qeerroon maqaa shororkeessummaatiin haa himatamu jedhamee yeroo diinni nurratti hojjettu isa negatiivii saniin as deebitee warri adda taayitaa harkaa qabdu girrisaadha nuun jedhanii tuuta warra ilaalcha Joohar Muhammad fa'a deeggaru warra adda bilisummaadhaa deeggaru maqaa girrisaatiin rukutanii jechuudha. Maqaa girrisaatiin dhaawanii jechuudha. Kanaaf girrisaan paaworiidha, paaworfuuliidha kun beekama. Paaworii inni qabuun maqaa san nuuf moggaasan. Qeerroon illee paaworii qaba. Paaworii qabutti itti fayyadamee lubbuu isaa aarsaa kaffaleet jijjiirama isaan keessa jiran san fidee ture jechuudha. Isaan har'a afaan Oromoo akkuma keenya nu wajjin dubbatanii kabeeytanii Oromoo ta'es garaa isaatiif bitamee duuba dhaabbatee girrisaadhaan nuun jedha. Kanaaf gatii maqaa qeerroodhaa jedhu san dadhabanii girrisaa nuuf baasanii jechuudha. Waan akkanaa kana irraa hin fudhannu. Garaagarummaan girrisaatiif garaagarummaan qeerroodha maalidha jennee yoo laalle nuti waggaa 5 darban qeerroodha osoo jedhamnu ammoo girrisaan maqaan jedhamuuf moggaamee qeerroon jalaa baatee jechuudha. Kanaafi mootummaan waa lamaaf maqaa girrisaa jedhu kana nu moggaase. Tokko qeerroo warra mul'ata biltsiginnaa qabuu fi qeerroo warra mul'ata kaafa'ootiif adda bilisummaadhaa qabu adda baasanii qeerrota isaanii godhatanii adda bilisummaa girrisaa adda bilisummaatiif warra Jooharfaa deeggaru sanitti deebisanii jechuudha. Kanaafi girrisaan qeerroodha jennee fudhannaa jechuudha nuti. Egaa hanga kana erga jenneen booda maaltu ta'amuu qaba? Girrisaan wanni godhuu qabu waan bu'aa qaba, waan isa madaalaa, waan isaaf ta'a, waan qabsoo Oromoo ceesisaa gadi fageenyaan bilchinnaan wal jala deemee ejjennoo barbaachisu fudhachuu qabaa jechuudha. Dhaabbata qabaachuu qabaa jechuudha. Dhaabbata mul'ata qabaachuu qabaa jechuudha. Har'a nuti mul'ata qabnuuf dhaabbata humna qabu ka wal faana imaluu dandeenyu waan qabnuuf waliigaltee qabnu kana beeytanii ka waan nu beekaniif maqaa kana nuuf kennanii jechuudha warri nu hin barbaanne. Warri mul'ata keenyaaf dhaabbata keenya qabsoo ummata Oromoo keessatti yeroo wal faana girrifnee dhugaa faana buunee yeroo waan tokko godhuuf deemnu maqaan adda addaa baratamaadha kun numa namaaf kenna.
qayyi shibbirii, xuqur shibbirii, tsagur lawaaciin kunniin mootummaa gabroonfataaf mootummaa saba gabroomsuuf deemu maqaa sii kennuu irratti onnan jedhana. Haanuu kennanii rakkoo miti. Garuu ammoo kaayyoon keenya maalidha? Mul'anni keenya maalidha waan jedhu irratti beekuu qabna jechuudha. Warri har'a Girrisaadha jedhee maqaa nuuf moggaase waggaa 20 darban yoo duuba deebinee ilaalle warra qabsoo haqaatiif qabsoo dhugaaf qabsaa'aa ture maqaa adda bilisummaatiif aarsaa hedduu kaffalaa ture jira. Maqaan adda bilisummaadhaa maqaa shororkeetummaatiin himatamee shororkeessaadha jedhamanii waggaa 27 guutuu biyya keessa adamfamaa turan. Aarsaallee kakaffalee jira. Lubbuun hedduun itti dhabamee jira maqaa kanaaf. Nuuf haaraa waa miti jechuudha. Maqaa nuuf moggaasanii gama tokkotti nu rukutuun diinni Oromoo nyaachuuf Oromoo cabsuuf deemu maqaa si moggaasee yookiin ammoo maqaa biraa sii kennee si beeytanii ka gabroomsuuf ka deemu waan barbaade siin jedhullee si dhagamuu hin qabu jechuudha. Wama beeytanii ka baratame kun. Kanaaf haa ta'u jennee fudhanneet mul'anni keenya maalidha? Taargeetiin qabsoon nuti itti deemnuuf taargeetiin nuti Girrisaatti jedhamneef hoo maali jennee irratti walii gallee deemuu qabnaa jechuudha. Kanaaf namoonni hedduun Girrisaan akkasii Girrisaan akkanaa jedhanii maqaa adda addaa akkuma diinaa waan hin fakkaanne waliif kennuuf deemu osoo dhiisanii gaariidha jechuu barbaadeeti. Ijoollee hedduu miidiyaa kana irratti waan arguuf. Yes, ani qeerroo ture kaleessa har'as qeerroodha. Yoo Girrisaanaan jedhan gaanaan jedhan rakkoo miti. Haanaan jedhan rakkoo miti. Girrisaan waan dhugaatiif waan itti mul'ate faana deemtee deeggartee waliin baati. Girrisaan jechuudha. Walii galu jechuun wal faana deemuu jechuun qabsoo guddaadha. Qabsoo jabaadha. Ka wal faana deemitu, ka wal faana girrisetu jijjiirama fidaa jechuudha. Akkasitti beekuu qaba. Kamuu namni kamuu. Yaa ni dhagama sagaleen kiyyaa. Kana namootni Girrisaa jedhanii maqaan of moggaasan warra bilisiginnaadhaa kan yeroo ammaa kana aangoo harkaa qabu. Aangoo isaanii san tursiifachuuf jecha umurii dheereffachuuf jecha maqaa adda addaa sabaaf kennanii hawaasaaf kennanii qeerroo maqaa qeerroo jedhu ammoo ka isaanuu bilisa baasee gabrummaa mootummaa TPLF jalaa isaan baase waan ta'eef ni sodaatan, hin xureessan, hin tuqan. Senegalee hin tuqan, qeerroo hin tuqan. Amma garuu isaan qeerroo jechuu dandeenye qeerroo akka waan qabsoo isaanii yookiin ammoo yaadaa fi mul'ata bilisiginnaadhaa waan akka waan isaan fudhataniitiin Girrisaan jedhaniitiin qeerroo ammoo ofii isaaniitii wanne jechuuf deemuu jiranii jechuudha. Kanaaf nuti hin fudhannu. Isaanuma qeerroo kaleessaati. Ka wal faana girrisee jijjiiramadha isaan akka barbaadaniitti ta'uu jiran san warra fidetu Girrisaa ardha maqaan haarofni kennameef kanaa jechuudha. Kanaafi akkasii mee sheer godhaatii waliif dabarsaa sagaleen kiyyallee hin dhagama yoo ta'e sagaleen kan kee hin dhagamanaa jedha. Wanni amma immoo isin affeeru irruma deebisee sirba haarawaa kana isin affeereet achiin booda yaada biraatti waliif dachaana seenaa sheer godha. Eboko karasa tujite gonfa malee namne nan karaa daddafe. Eboko karasa tujite gonfa malee namne nan karaa daddafe. Farda koo cece naan kulufta birumaa nageeta na boore baafata. Farda koo cece naan kulufta birumaa nageeta na boore baafata. Gaane konneera ta'e gara sandok sulle biftu ukkaam sulle bojji kunsaan oolu konshiraan tuulame adunu ifime bara hundaa silaa mootummaan nuufalla falamu falfala akka callee cittee addaan faffacaane uufi wal cabsine dhiisimee bonu dhiisimee dhiikaa goota hiikimee. Isime menu isime dikika agote hikime jalala yo ta'e male ibuluru sudakawe jalala yo ta'e male ibuluru sudakawe ibuluru sudakawe ibuluru sudakawe ibuluru sudakawe. Yaa sirbichi kana fakkaataa amma gama yaada kiyyatti deebi'a.
Oromoon sodaa qawweetiif illee hin bulle jaalalaayyoo ta'e malee dirqamni isa cabsuuf dirqamni isa bitus hin jiru. Kanaafi ka dadhabu hanga yerootiif inuma dadhaba. Kana ammoo Oromoon guyyaa tokko ni mo'atti jechuudha. Girrisaan tiyya qeerroon tiyya kaleessa aarsaa barbaachistu kaffaltee Oromoo tiksitee ardhaan geette mul'ata akaakilee keenyaa qabnanu dhugaa akaakilee teenyaa qabnanu abbootii teenyatu qabsoos nu barsiisa abbootii teenyatu gootummaas nu dhaalchise waan ta'eef nuti ardha warra garaaf bitamee jechoota adda addaatiif maqaa balleessi adda addaa nuuf maxxansu hin fudhannu jechuudha jechuudha. Kanaafi hanga danda'ameen qeerroon tiyya girrisaan tiyya bakka jirtutti hundattuu tokko taatee afaan tokko dubbattee waan dhugaa fi haqa qofaa irratti dhaabbachuun qabsoo yeroo ammaa kana biyya keessatti gama karaa adda bilisummaa uummata Oromoon waraana hidhachuuf waraana hidhachiisuu irratti warrootni gama sooshaal miidiyaa irratti argamtan waan kanniin ergaa waliif dabarsaa wal jabeessaa qeerroo biyyaa yaada beeytanii ka biltsiginnaa yeroo ammaa kana keessa fiigdee bobbooreksuu jirtu biltsiginnaan humna akka hin qabneef biltsiginnaan akka jigu jirtu warroota baay'inaan hubannoo gama neetworkiitiin hin arganne gama neetworkiitiin informationiin gayaan isaan hin geenye namoonni keenya bakkuma jirtu wal barsiisuu ergaa waliif dabarsuun dirqama. Wanni amma nuti harkaa qabnu biltsiginnaan diina Oromooti. Biltsiginnaan Oromoo cabsuuf Oromoo nyaachuuf ilmaan Oromoodhaa ajjeesaa ilmaan Oromoodhaa mana hidhaatti ogguraa Oromoo silaa beeytanii kan nafxanyaa dhaalchisuuf deema waan ta'eef amma nuti paartiin siyaasa karaa nagaas wanni jedhamu hin jiru hayyootni keenyas yeroo ammaa kan hidhamtee mana hidhaa jirti waan ta'eef wanni Oromoo barbaachisu jaalmarroo cinaa dhaabbannee jaalmarroo deeggarree waraana keenya shiftaa keenya ganda gandattu ijaarannee akkasitti beeytanii ka biyya keenya Oromiyaa akka tiffannu waan jedhu hundi keenya irra walii gallee hojjannaa akkasii I think systemna nama irra hojjechuu jiru kun software nama irra hojjechuu jiru kun gaarii miti software biraatiin walitti deebinaa software biraa qopheessee walitti deebinaa namootni beeytanii ka irree miidiyaa irratti illee affeeramtanii yaada keessan bilisaan ibsachuu barbaadan irree miidiyaa follow share like godhuun waliif dabarsaa isiniin jedha software biraa jijjiiradhee isinit deebi'a software biraatiin seeneetiin mummuramuu jiran fakkaata waliin galle software kanaan. Akkasii qeerroo tiyya jabaadhaa girrisaa tiyya jabaadhaa girrisaa jechuun isinitti dhagaamini maaliifi ka Oromoo cabsu ka Oromoo gabroosuuf deemu maqaa tolaa yookiin ammoo maqaa bareedaa siif hin kennu dhadhaa sitti hin dibu akka arrafamnu akka jibbamnu akka ajjeefamnu akka hidhamnullee beekuun beeytanii dirqama dhugaadhaa Oromoon biyya san keessatti jibbamee afaan isaa yeroo waggaa dheeraaf dhiibbaan adda addaa irra gahaa ture ammalleen wanni beeytanii ka hafee mootummaan kanaan deemamuu jiru afaan keenya balleessuu aadaa keenya balleessuu wama Oromummaa jedhuma kanallee beeytanii ka dhabamsiisuuf as deemuu jira waan ta'eef Oromoon dhimma kanarratti walii galee irra hojjechuu qaba. Kanaafuu wal haa gaafannu, wal haa iyyaafannu, waan bilchinna qabaa, waan boru beeytanii ka Oromoof Oromiyaa ceesisaa irratti hojjechuu dirqama hunda keenyaati waan ta'eef gama danda'ameen sooshaal miidiyaa irraanis haa ta'u, gama sirbaatiinis haa ta'u, nuti hojjechuun dirqama waan ta'eef namoonni nu hordofuuf jirtan share godhaa waliif dabarsaa dhiyeenya kanas waan beeytanii ka biyya keessatti dalagamu jiru biyya keessatti hojjetamu jiru gama beeytanii ka miidiyaatiin isiniif dhiyeessina waan ta'eef I think software nama irra hojjechuu jiru kun qulqullina qabu waan murutu mul'ata namoonni arguu jirtan ammoo haasawuma kiyya kana waliif dabarsaa girrisaa jechuun gabaabumatti eenyullee yoo girrisaa jedhee isin arrabsee girrisaa jedhee yoo isiniif moggaase isinitti hin dhagaminaa isiniin jedhaa yes nuti girrisaadha we are girrisaa we are qeerroo ammoo mootummaan biyya bulchuutti jiru girrisaa nuun jedhee qeerroo humna cabsuuf qeerroo humna dhawuuf waan kana beeytanii ka itti fayyadame waan ta'eef nuti qeerroodhaa nuti girrisaadha qeerroo kaleessatuu girrisee kaa'ee mootummaa arra beeytanii ka masaraa mootummaa jiru sanuu bakka san hin ga'e waan ta'eef nu dhagaamuu hin qabu isiniin jechuun barbaada warroonni ammoo maqaa kan akka hammeenya fudhattanii akka vaaliyuu hin qabnetti ilaaluu jirtan ammoo girrisaan ishii qeerroo kaleessa harka duwwaa qabsooftee lubbuu ishii qaalii kenniteetu adda girrisaa maqaan moggaafameef waan ta'eef ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanitti wal jabeessaa wal ijaaraa ganda keessatti qeerroon teenya akka hidhattu girrisaan teenya akka hidhattu warroonni carraa sooshaal miidiyaa neetworkii gaa argattanii yeroo ammaa kana gama hedduun mul'achuu jirtan ammoo
Oromoon waan irra jiru waraanni adda bilisummaa maal irra akka jiru Oromoon waraana beekanii ka akka deeggaru waraana akka gargaaru Oromoon kaabaa fi kibbaaf bahaaf dhiyaan hundinuu afaan tokko dubbannee barri mootummaa kana jalaa baanu amma waan ta'eef jabaadhaa isiniin jedha waliin dachaanaa babaay nagaan naa oolaa nagaan naa bulaa. Malee garumaan baraana hundumaa rajaala hidhannoo malee goriiko diinaa lugaama muundi daadaa hin gamteef malee garumaan baraana hundumaa rajaala hidhannoo malee meeqa argine rakkoo anaaf biyyee kankoo baraa fi barootaan jiruu nutti addeessan osoo afaan keenyuun afaan wallaalee malaa maaluu malaa ka afaan Oromoo dubbatu mala. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan kan daawwattan YouTube irratti subscribe godha daawwadha. Magaalaa guddittii dheeraaf lankalloo yaadillee dawaada burqisiiftuu artii ammaltuu wayyuudha lammaffaan ararii hubadhaa ammallee warri sassabdan jinni namaa jechi yoo sii galee Oni leenca guddaa waraaboo waan malee. Heessummaan ol seentee ulaalula taatee hokkee toona seentee dhiiga hootunfattee yoo seentu kallattee hangaar baagee seena keessa guddattee itti galoo heerri dhibbaa heerri lammii teenyaa lallabaadha jibbadhaa.